postenya rahatte qabrijolle an hanqala gaharretti qanqeeffatte qanqeessan Hararge guutu Oromiyaa guutu kana bira futte ila hanqa maqdashoodhatti sossoote yeroo sanitti dargaggoonni afran qalloodhaa asii baqatanii biyya maqdashoodhaa dhaqanii achirratti duuba dubartiin jiddu gala teenya ta'uudha qabdi jechuudha dubartii Somaaleedhaa afaan Oromoo barsiisuudhaan mee maalumaafeen ifittuu baraa isa juusan hogguu jettu mee maalumaafeen ifittuu baraa jechuudha looqotaan kan ittiin jiddu gala godhatan jechuudha afaan reefumtana wallifame kan afaan Amaariffaa afaan Somaaliiffaadhaatis afran qalloon jiddu galatee fiiti jira sani dhaloonni arraantanaa xaambura gaafa sanii haasuudha xaambura jechuun chibboo jechuudha kunoo sossoo'ina arraantanaa kanarra ga'e kabajamoo kantiibaa bulchiinsa Diriiraadhaa obbo Kadir Juwaar akkasumattuu abbaa gadaa afran qalloo nuuttuudhatti ganama sa'aa lamarraa haasuudhaan asitti argaman Abdurrazzaaq Ahmad Hassan akkasumattuu abbootiin gadaa tan biraatis isaan jalatti nuuttuudhatti argamanii jiran baalli dhaloota haaraaf jaanii kan achi kannan abbaa gadaa duraanii Abdu Maalik Yoonis akkasumattuu bootiin gadaa tan biraatis tan isaan jala jirtu Jaabir Mahammadii fi Sheek Jamaal akkasumattuu maayyirrattis abbaan Bokoo abbaa gargaraa ta'uudhaan kan hojjechaa hawaasa qaraa turan Muhammad Jibriil isaan hundinuu nuuttuudhatti argamanii jiran waajjira aadaa fi turizimiirraa hogganaan Mikaa'el Andaala nuuttuudhatti argamanii jiran galatooma hawaasni bal'aan as jiru keessaafuu ulee abbaa gadaatiin baay'ee miidhaganii kan nuuttuudhatti argaman iddoo sanatti kan iddoon isaanii qabatan akkasumattuu abbaan gadaa ituutis ni jiran aanjaaniitii hundi keessanuu bagana jaan nuuf tarsanii jedhamee gutakkartan haadhaadhaaf gaafni gaafasanii yeroo ammaan tanaa Hassan Abdul Qadir Aymoodhaa Ameerikaarraa sagantaa tana teknooloojii addunyaatiin suduudhaan hordofaa tamsaasaati kan jiran galatoomaa jennaan dirree Global Network jechuudha. Kanaafuu suduudhaan gama sagantaa teenyaa yommuu seennu sagantaan teenya akkuma yeroo biraa goonu hundattuu nurraa baranii kan biraatis godhaa jiran du'aayiidhaan eegalla. Du'aayii tana manguddoowwan nu godhan abbaa gadaa duraanii kan baalli abbaa gadaa ammaatitti laatan Abdu Maalik Yoonis akkasumattuu Sheek Jamaalii fi Jaabir Muhammad abbaa Muhammad Jibriil abbaa gadaa wayiifiin kaadheeroodha isin du'aayi naa gootaniiti abbaa gadaa afran qalloo gama waltajjiidhaa naa afeertan abbaan gadaa du'aayi qafaa miti seenaa afran qalloodhaafis nutti jechuudha kantiibaan keenya sa'a qabanirraa yoo kan geggeessan taate xiqqoo mookkolchaadha durammoo du'aayin haa deemti kennaa manguddootiin amma maqaalee gama waltajjiidhaan as godha Bismillahirrahmanirrahim kanagaan nu bulte nagaan nu haa oolchu hamtuu rabbi nu haa qabu biyyattii nagaa nu haa godhu barakaa afran qalloo hagaafa dachiisamiin hin sossoone sossoosee biyya tana keessa miidhaayisee sababii zamlammoota jaaree ibjaaree arra sadarkaa tanarraan ga'e rabbiin manguddoo deemteefis jannata rabbi haa kennu jannata rabbi haa kennu unkura kana warra unkuree addunyaarraa deeme afran qalloo ka Oromoo guutuuti yaada rabbi rammataa godhu rabbi jannata haa kennu isinillee fiinta isin haa baatu warratti dagaaf isin haa godhu warratti horuu isin haa godhu warratti wal hin dhabne isin haa godhu warratti waan dhabne isin haa godhu isin biraa dhaabbatu isin biraa dhaabbatu بحق سبحان ربك بسم الله الرحمن الرحيم وربي نجا نبوج نجا نعول بويا نرانتم بويا بودا بويا أبا جماعة أرانتنا كيرو في كرنتينيا رغمتو أيانا كبدن جتوني دندة مالي بيو جنة بويا كون إرتي ميكاتي وريغمتي ميكاتي دوتة Arrantana guyyaa kana gartee mootummaa keenyaaf galanii haa ga'u guyyaan kun mul'achuu danda'e jechuudha. Kanaafuu mootummaa keenyaas rabbi nagaa haa godhu. Hamtuu rabbi irraa haa qabu. Adawwii isaallee gartee laal cilee bishaan buute rabbi haa godhu.
موتوما كينيا كنا قرتي ومن كينيا خير ربي أقول أدوي ربي أدو أدوي ربي أدو وعلى ذلك بيك سبحان ربك عزتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خنقال نبولش نقال هاولش. ديرتين ديرين نقال ربي هاول. دانقا كينيا دانقا نقال ربي هاول. ورا الدنيا تنرى ديمه أفرق الله بيجسر ربي جنة أنا غنيس. إذا كجيل الله ورا والقبضة أفرق الله ترى الله بهام كنا بكسان بوئر بكسان تعالو سهاول. تكلم خيس ربي نقال هاول. قاد سنة ربي هاول. هذا ويت نجيله بشامو ربي هاول. بيحكي سبحان ربك. دعائي سديوما أسمر دابنا كانت تانسينه أبان غدا كيني عبد الرزاق محمد حسن والتجي تنرتي خلاواني واي أيانا خنا لال تسرتي في سينا وانت أيانا خنا أكن وده برسلين أفيراجت كير كذا وعار كذا وتكبر مو أفيرا كعاري تكذا Galatoo manjaa abbootii gadaatii gadaa wajjin turtii dhaqabnaa waa hundaa'u guuttatanii koo aadaadhaatti kan nuti duratti argamanii abbaa gadaa baga nagaan nu dhuftan isin jaalanna kabajni guddaan isiniif haa ta'u. Mee gutakka. Hedduu galatoome mootii biyya galanni guddaan siif haa ta'u akkasuma. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Du'aayi gooti manguddoon sila waan afaan nama bareeduma godhanii ammoo waan jabduudha irra wanni harkaanu qabaati. Guyyaa irraa guyyaa seena qabeessa. Guyyaa afaan jinniitiin hoggaa jarri itti beeku afaan jinniitiin taphatanii deemanii jechuudha. Guyyaan kun guyyaa hawwisootii miti. Duraan guyyaa dirqamaniiti gama hawwisoo jijjiiratan malee guyyaa qaanqeen bilisummaa akkatti afran qalloo waliin keessummaa itti dhuftuuf obboleeyyan isaanii bakka adda addaa itti dhufan ummata raffisuu jechuudha. Ummata afran qalloo jechuun ummata hammata ummata dimokiraasummaa nama barsiisee jechuudha. Obboleessaaf qooda kennuudhaaf dhugaa fi dubbachuudhaa jechuudha. Namni dhugaa irratti hundaa'ee dhugaa kee beekuu qabaa jechuudha obboleessi. Dhugaa kee beekee ati haqa obboleessaa kennuu qooda kennuu qabdaa jechuudha. Namni dhugaa kee hin beekin haqa kee siin kennuu jechuudha. Godaannisa seenaan jechuudha. Seenaa jechuun godaannisaa jechuudha. Godaannisa qaama keessanirraa jiru wanni fedhe yoo ta'e godaannisni ni bada. Aboo ni bada moo hin badu? Hin badu lammiidhi. Hin badu godaannisni seenaan godaannisaa jechuudha. Wanni ittiin beekamtan keessaa'uu dirreen dhawaa gaafa hawwisoo afran qallootti jijjiiranirraa kaasi. Jidduu tanatti gabroonfataan baraneen hoggaa dhufu. Erga barasanii cabne booda gabroonfataan baraneen hoggaa dhufu. Manguddoon qaqqaaliin namoonni kunillee yoo biraa dhuman amma nu keessatti argamanii gaaddisa aadaa fi lammii jedhanii dirree dhawaa keessatti ijaaran jechuudha. Gaaddisa aadaa fi lammii jedhanii hafuura baafannaa isaaniitii beeka. Afran qalloo jechuun dadhabbiirraa gaaddisa aadaa fi lammii yoo jennee mataa jala qabanne malee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Isii sanirraa kaasanii kan namni hundi keessatti argamu. Kaanii hawaasni Oromoo hawaasni sabaa sablammootaa hundi keessatti argamu. Itti gartee rakkoo isaa itti furatu. Dhibbee inni qabu ittiin hiikkatu. Caayaa sanni gadi dhaabanii jechuudha. Osoo deemuu guyyaan haqaa dhufee jechuudha. Guyyaa dhagaan diina isin harka kannisiiftan. Seenaadhaa dubbatamuu qaba abbaa feene hojii yoo walitti araaramu. Akkanumatti deema lafarra naqaa dhadhaa mataa nama dibaa wanni tuni hin dhufne jechuudha. Akkana moo akkanaa miti? Bara hundan lolan gaa. Bara hundan lolan. Bara tokko lolaniiti. Bara biraa misoomsan hoggaa haqaa ifii harkatanii diina ifii moohatanii jechuudha.
Mohanni Mohan. Abo Mohanni Mohan. Eenyu biyya bulchaa jiru? Wallahi sabaa sablamoota wajjin illee bulchaa jiraanne fuunee deemaa jirraa jechuudha. Wanni waan kanarraa nu deebisaanii jirti. Akkatti fuunee deemnuun sabaa sablammoota qabannee akkamma yaa'aa jirruun kanatti yaanaanii jechuudha. Akkamma yaa'aa jirruun kanatti. Namni haqa rabbiin beene, haqa namaan beene, galata namaan beene, galata rabbii ni beeka. Wallahi hin beekuu jechuun namni galata namaan beene, galata rabbii. Yeroo dheeraa arra sadarkaa kanatti teenyee dubbannu yeroo dheeraa waan nuti keessa kunne haduleelleen qabritti yookiinis dachii jalatti walii himee jira jechuu warri keenya. Akkamma isin jirtan kana akka warri dure sun quba qabu kakutee san keessa akkan jirre warri keenya hadume haduleelleen dhaqanii itti himan haala amma nuti keessa jirru kana. Waan nu harkaa bajancareessa waan kana nu harkaa faalleessa bakka kan nuuf ni dandeenya lakkisaa ni dandeenya moo dandeenya hin dandeenyu moo jaalattanuus jibbitaniis hin dandeenyu Oromoon takka moo lama Oromoon takkaa jettu Oromoon takka reefu afran qalloo ba'ataadhaa jenne hammataadhaa jenne Oromoon Dr. Abiyyi kam jedha Oromoo jechuun hammataa qabataa simataa Oromoo jechuun akkas jechuudha jedhe nuti illee naga keenyatti afran qalloo jechuun hammataa simataa haquma bal'atuu jechuun kan dimokiraasummaa nama barsiise dhugaan teenyaa achirraa Oromoo hunda geessee jechuudha dhugaan teenyaa dhugaan afran qallooti afaan jinniitiin kabarsiisee Oromummaa gabbuureessee hoggaa waan biraa dhabu gaaddisa aadaa fi lammii jeetillee dhawaa keessa jira. Maa Finfinneetti hin ijaaramin gaaddisni aadaa fi lammii. Afran qalloo waa jedhu malee qabsoo uummata Oromoo jechu. Qabsoo uummata Oromoo jechu. Har'a wanni tuni bakka isinii ga'u maaltu nu teessise amma? Amma maaltu nu teessise himaa waan nu teessise. Lola nuun nama barsiise. Lola nuun nama barsiise. Waan nan dubbadhu kun hin ta'iniif hin jira. As keessa. Please, what you talk about? Namni dubbiin tun hin ta'iniif ba'uullee hin dandeessu. Teessee liqimsuu qabda dhawa. Reefu ijoolleen afaan Somaaleetiin taphattu. Afaan Amaaraatiin taphattu. Maal agarsiifti ijoolleen sun? Afaan Oromootiin taphattu. Maal agarsiifti? Hundee dimokiraasummaa dirreen dhawaa ta'uu agarsiifti jechuudha. Kana kan isaan liqimsanne ka hinaafullee ija isaa rabbi isaa habasheessu. Qonnee isaa rabbi isaa rarraasu. Ha haqa dhagaya. Haqa haayate abbaa fudhata. Ooda hanninaaf malee hayni keenya Oromoo. Hayi. Muli. Arre yoo rabbiin jee reefu namni galata namaan beekne galata rabbii illee hin beeku jennee mire aboo dhugaa dubbachuuf dabalamuu Dr. Abiyyi jee osoo fiduu baate isiniin babbareedoon kun dhuguma rabbiitiin ni jirtani. Dabalamuu Dr. Abiyyi fide san osoo jiraachuu baatte isiniin babbareedoon kun ni jirtani. Aboo namni waan fayyaa qabaatii wajjin waliin nama hodha baaba. Waan fayyaa qabaatii wajjin waliin nama hodha. Dabni keenya kan mufatee yoo jiraate dhufee mufuu ifii baafachuu danda'uu qaba. Hadiir Jooharas dhufe biyya tanaaf magaalaa tanaaf ministeeraa jechuudha. Eenyuun hoogganama Hadiir? Hayi.
Isumatana waliin quuditan. Tan duraati adawwiin kan irjoan biyya rabbii si haa nyaachisu. Adawwii abiyyaa amma biyya rabbii si haa nyaachisu. Adawwii shimalli sabtisaatii warra isaanii nangabe hunda adawwii isaanii biyya rabbii haa nyaachisu. Adawwii sabaa sablammootaa biyya rabbii haa nyaachisu. Sabaa sablammoota karaarra jiru hawaan kan fiinxaaniin baasa jiruun baanaa beeku. Akkana moo akkanaami? Tuqaadhaa fi deebii fi shilbii bishaan danfisee rabbitti haala qubatu. Mee namni waan kana wanni kun itanii dan jechuun taateef harka baasaa wee. Ati immoo kan feene haayaddu harka feegat. Qaanyii qabdu. Laabi gaadi qaba. Harka ifii dhawa. Osoo ani nama madarakaatlee miti. Ani nama madarakaati miti. Lakkuwaan dubbadhuuniin lakkuwaan isin arkuun waanatti burruun jaan jechuudha. Waanatti burruun jaan. Kan guyyaa arraan tanaa guyyaa jahatammaffaa ilmaan afran qalloo afaan jimmiiti. Dafaan difoo jalaan gubbaan samii jalaan bishaan dhagaa. Akkana jee Yoonis Abdullaahi taphatee deeme. Hoggaa itti qophaa'ee Haile Sillaaseen itti ergu jechuudha. Waan lammaan jee kana eenyu taphat jijjiiruu beeku. Amma ni deebiftanii. Afran qalloo qofaat deebisuu danda'a. Isin afran qallootii min? Yaa'oo harka ifiidhaa. Namni akhiraan dhagaa gaafaan duraas dhufe waan hin jeen dhugaa biyya faranjiitii dhufu laaleetii nama bakka biraa laalee isiniis laalee asii gadiin biyyee keessa jirtanii warra du'ee hojii asii oliin ammoo nama deemu hojii karaa yaatan bakka teessanii akkana jirtan ummata karaa yaa'u hojii harrammoo been magan keessaa baatanii dhiqattanii biyyee firaa baaftan laal diddiimena dubra keenya laal mee bammaguddoo ta'e qabrii keessaa baatan moo hin baane qabrii keessaa baatanii ni wallaahi baanee qabrii keessaa baanee nama fiinxa ba'u rabbi nu haa godhu nama guyyaa akka arraan tana addunyaa hundarraa isin laalaa jiran arra addunyaa hundarraa isin laalaa jiran afran qalloo sabaa sablammii dirreen dhawaanii urgooytu hoggaa qarsaa gaxee galanii gaafa dura ammallee urgaa'uu eegaltan duraan jidduutti suruuf qaamaattu fidee seetan walin feetan wal jibbitan jibbansa isin jidduu guuran kunoo farti haziiraa keessa udaanaami haziiraa keessa dur fartiin deemu bar hin deemu war dur fartiin baala gaariin hin deemtu fartiin deemu jechuun ti taaksiifaat deemu amma yoo rabbi jee warri badhaadhina taaksiis waa hundaas xayyaaraas halafarra deemuu fidan jaanii yoo rabbi xayyaarrillee qabeenya keessanii nama fiinxa ba'u rabbi isin haa godhu nama mootummaa ifii jala deemu rabbi isin haa godhu nama mootummaa ifii beeku rabbi isin haa godhu nama duree ifii beeku rabbi isin haa godhu duree ammaasiin nama isaa gadii beeku rabbi nuuf haa godhu warra xixiqqaa ol harkisu rabbi nuuf haa godhu gurguddaa jala kadeemu rabbi nuuf haa godhu na keessaa illee ol dhiibatte isaaniitu karaa jarjara deemuu deemaan yeroo kanneetiifi guyyaa rabbi jedhe Ada tika gara riwayat sini ni malu, mana buka? Sini ni malu, di reban lo tu limbane, agak gari tu limdi cipna. Nama kudu agak turun dunia aku tu ala zali kabeh kesuara nabi. Kabaja kudu ada. Harka dari sebut ada, dan orang terkisa ni naga desa, lapa olka api naga desa. Nolfan ada, galatom ada, abba gada, hala dan sadan nuk ebal tani, wanta jiran nubaf tani, itu isaniti zrude biftani tir tani tu, sagentan ting.
Juli afran kallo dardara mantana Hahili barra Kutawan barana Hahili barra Kutani bubana Amasadi dura Walina palkhenya Isanti jiratan Mutimoni tenya Duru makhenya ho Kan kharayatu le Wanu mawallistu Tasani di walle Dardara afrani Ansuman tajaba Tufatiti teisa Walami olkaba Tufatiti teisa Walami olkaba Juli afrani kallo Dardara mantana Juli afrani kallo Dardara mantana Hahili barra Kutawan barana Hahili barra Kutani bubana Dardari sindura Tabati dabarsi Irafachu khaisan Ali wanna arsi Anhaman wallisu Abadun jallisu Haman bilash dodo Warrama wallisu Dardara afrani Ansuman tajaba Duru makhenyaho Kan kharayatu le Wanu mawallistu Tasani di walle Afrani kallo dardara mantana Juli afrani kallo dardara mantana Hahili barra Kutawan barana Hahili barra Kutani bubana Hahili barra Kutani bubana Ako ko na yun. Video na. Video na.